Okay, guys, settingii ajaa'ibaa TV kan hedduu isin ajaa'ibsiisan isinitti mul'isaa na faana bu'a. Jalqaba gara notification game plan keessatti gammattanii mallattoo setting isaanii irratti argachuu qabdanii booda gara gadii gad dhuftanii developer option kana ni argattan. Settingii dhokatee jirudha bilbila kana irratti akkamitti qaba aftan about phone center samboda factor information samboda building number kana irratti raator barka keessatti gachuu qabdan yeroo isin gachuu qabdan settingin hariinoo kun asitti isin baas setting gaarii kana irratti gachuu qabdan asirratti argachuu qabdan yoo gara gaddeemtanii sirra settingii okay accept juu kana ni barbaadanii daawwattoota kiyya. Okay. Kun asirra quick settings developer title fajoo kana ni barbaadan as keessa sensor off fajoo kana akkanatti ni bantan sensor off fajoo kana argamtanii booda asirratti mallattoo haarii kan sensor off juu kana ni arganna kana wanni fayyadu bilbila kee kan abbaan fade sensorii kaameeraa maayikiraafoonii fayyadamanii haakis manaamni isin godhuu hin danda'anii viidiyoo kana akka jaallattan abdiin qaba. Video kanneen akkanaa kanneen birootiif YouTube channel Safe Tech itti family ta'an isin jaa gaafii yoo qabaattan comment jalatti barreessaa. Bye bye.